Komishinii marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti qaamolee ajandaa walitti qabuu fi marii irratti hirmaatanii fi qorataniif leenjii kennuu eegaleera. Sagantaa kana irratti komishiinaroota marii biyyaalessaa bakka bu'oonni hawaasaa kutaalee magaalaa hundaa, waldaalee siivikii, mana maree waloo, paartiilee siyaasaa fi bakka bu'oonni dhaabbilee amantaa hirmaataniiru. Leenjiin kun guyyoota itti aanan sadan walitti aansuun kan turu ta'uunis ibsameera. Mariin biyyaalessaa kun maalummaa, tooftaa, bu'aa fi mala madaalii irratti kan xiyyeeffatu ta'uun hubatameera. Komishinarri olaanaan komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Araya yeroo kanatti dhimmoota bu'uuraa irratti garaagarummaa uumamaniif mariin furmaata waaraa akka argatu komishinichi ni hojjetaa jedhan. Hojii hunda hammatee fi hirmaachisaa ta'ee of danda'e iftoominaa fi itti gaafatamummaa, tumsa, seera qabeessummaa fi amanamummaa irratti hundaa'uun hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Mariin biyyoolessaa kun walsimsiisa siyaasaa fi hawaasummaa haala mijeessuun galmoota biyyoolessaa gurguddaa galmaan ga'uuf kan gaggeeffamu ta'us ibsaniiru. የምናካሂደው ሀገራዊ ምክክር በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እንዲሁም በመንግስትና በህዝብ መካከል mariin biyyoolessaa nuti gaggeessinu hariiroo hawaasa garaagaraa gidduu akkasumas mootummaaf uummata gidduu jiru fooyyessuuf sirna siyaasaa amanamummaa qabu uumuuf bu'aalee mariirraa argaman hojiirra akka oolaniif deeggarsa taasisuun sirna diimokiraasii sadarkaa biyyaatti ijaaruu fi rakkoolee uumamaniif furmaata waaraa fiduuf nageenya mirkaneessuuf kan gaggeeffamudha. Komishinichi sirna hordofii hirmaachisaa ta'ee fi hojii barbaachisaa ta'e kana sirnaan raawwachuuf kan gargaaru qopheessee hojiirra oolchaa akka jirus ibsaniiru. Adeemsaan gaammaatiin hirmaannaan hirmaattotaa Sidaamaa, Kibba Lixa Itoophiyaa, naannoo Hararii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti milkaa'inaan hojjetamuu isaas eeraniiru. Haaluma kanaan qorannoon hirmaannaa naannoo Gambeellaa fi Beenishaangul Gumuzitti gaggeeffamaa akka jirus ibsaniiru. እዚህ ውጤት ላይ ለመድረስ መከናወን ካለባቸው በርካታ ተግባራት መካከል አንደኛው የምክክር ተሳታፊዎችን bu'aa kanarra ga'uudhaaf hojiilee raawwatamuu qaban keessaa tokko hirmaattota marii hawaasa siivikii, geggeessitoota siyaasaa, kutaalee hawaasa garaagaraa gidduutti iftoominaan maricha irratti akka hirmaatan taasisuudha. Komishinichi hojii murteessaa kana sirnaan hojiirra oolchuu irratti hojjechaa jira. Adeemsi kun lammiilee Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiran hundaa ni hammata. Sagantaan kun bulchiinsa magaalichaa magaalota 11 fi aanaalee 119 keessatti kan gaggeeffamu ta'uu ibsuun qaamolee hidhata qaban saganticha haala kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuun gaggeessuu akka qabanis dubbataniiru. Jiraattonni magaalichaa milkaa'ina marii biyyaalessaa kana keessatti gahee isaanii akka ba'anis komishinarichi waamicha taasisaniiru. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካሉት 11 ክፍለ ከተሞች በሚገኙ 119 ወረዳዎች bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 11 fi aanaalee 119 irraa hirmaattota adeemsa marichaa kan taatan hojii adda baasuu komishinichaa hojjete irratti deeggarsa kan taasisanidha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee adeemsa seenaa qabu kana keessatti kaka'umsaan akka hirmaattaniif gama keessaniin dirqama isinirraa eegamu akka baattan waamicha isinii taasisuun barbaada.